kan ilmaa kan afura qulqulluu waaqa tokkotti ni amannaa. Ameen. Kabajamtootaa fi jaalatamtoota maatiiwwan waaqayyo ijoolleen tawaahidoo hordoftoonni chaayinaalii Dhangaa Lubbuu miidiyaa hundumti keessan bakkaa fi lafa jirtanitti nageenya waaqayyo isiniif haa baay'atu. Akkam jirtu galanni filfinni waaqayyoodhaaf haa ta'u. Ani nagaa kooti. Guyyaa har'aa kana viidiyoo kana keessatti kan waliin ilaallu namoota hafuura hamaadhaan yookiin immoo hafuura seexanaatiin qabaman karaa salphaadhaan akkamittiin beekuu dandeenya kan jedhu irratti kan xiyyeeffatedha jechuudha. Namoonni gaafa hafuura seexanaatiin qabamanii jiran keessa isaanii hafuurri hamaan jiraachuu isaa tooftaan ittiin beeknu maal inni kan jedhudha jechuudha. Chaayinaalii Dhangaa Lubbuu miidiyaadhaaf haaraa taatanii gara kanatti kan dhuftan baga nagaan dhuftanii subscribe gochuudhaan akkasumallee like gochuudhaan share gochuudhaan hiriyoota keessan biraan akka geessan isin affeeraa kallattiidhumaan gara qophii keenyatti darbina jechuudha. Jalqaba irratti namni tokko hafuura hamaadhaan yookiin hafuura seexanaatiin qabamuusaa tooftaan ittiin beeknu maalidha isa jedhutti osoo hin darbin dursa itti waamama maqaa hafuurota hamootaa kan jedhu laallaa jechuudha. Itti waamama maqaa hafuurota hamootaa kan jedhu kana naannoo irratti hundaa'uudhaan itti waamamni maqaa hafuurota hamootaa gargaridha jechuudha. Bakkaa bakkatti biyyaa biyyatti naannoodhaa naannootti akkaataan hafuuronni hamoonni ittiin waamaman yookiin immoo moggaasni hafuuronni hamoonni ittiin waamaman garaagarummaa ni qabaata jechuudha. Hafuuronni hamoonni bakkaa bakkatti naannoodhaa naannootti biyyaa biyyatti itti waamamni maqaa isaanii gargara haa ta'u malee nama qaban sana irratti miidhaan yookiin dhiibbaan isaan geessisan wal fakkaataadha jechuudha. Haala wal fakkaataa ta'een miidhaa geessisuu yookiin immoo miidhaa qaqqabsiisuu jechuudha. Mee hafuuronni hamoonni kun biyya keenya Itoophiyaa keessatti maqaaleen isaan ittiin waamaman yookiin immoo moggaasni maqaan isaan ittiin waamamanii maalidha kan jedhu yoo laallee hafuuronni hamoonni maqaa adda addaatiin waamamu jechuudha. Fakkeenyaaf Mucca Zariigaa, Addaanyi Warquu, Agoos, Galaashoot, Cangar, Seefuu Cangar. Hafuuronni amma maqaan isaanii waamne kun hafuuronni qaalluu jedhaman kun adda dureedhaan gibira barbaadu yookiin immoo gabbarsa barbaadu. Gabbarsi isaan barbaadan yookiin immoo gibirri isaan jaalatan adda durummaadhaan ashooshillaa jaalatu. Hafuuronni amma maqaa isaanii waamne kun warqii jaalatu, shittoo jaalatu, karameellaa jaalatu, sa'aatii wal fakkaatatti buna danfisiisuu jaalatu, geexiiwwan adda addaa jaalatu, uffataa fi halluuwwan uffataa kan baay'ee ifan kan baay'ee calaqqisan ni jaallatu. Sirbaa fi dibbee rukutuu jaallatu jechuudha. Hafuuronni amma maqaa isaanii waamne kun jechuudha. Gama biraatiin immoo hafuuronni hamoonni karaa adda addaatiin maqaa mataa isaanii danda'e kan ittiin waamaman qabu. Fakkeenyaaf Xoqaar kan jedhamu jira, Adarmootii, Wasangaallaa, Abbaa Bulloo, Wasangafii, Wasan Rooloo, Shanqax, Shaanqoo, Haadha Haroo, Haadha Abbayyii kan jedhamu hafuurri hamaan gabbarsa barbaadan kun ni jiru. Abbaa Magaal, Shee Ambassoo, Nabii Jilillee, Birraa Langaa, Guzuu Laazim, Shaanqoo Abbaa Diinaa, Ardiillaa, Malaakika 99, Mootii Arabaa, Giraanya Abbaa Gugsaa, Allaattii Risaa, Oofa Abbukko, Oofa Caffee, Ooga Agaasaa, Oofa Daammanaa, Taayyee Karaamaa, Giftii Arusii, Bulloo Garbii, Saamaa Qalbii, Amartii, Dinimtee Naawot, Abdir Qaadir. Fakkeenyaaf amma Abdir Qaadir kan jedhu kun maqaa namaatiin kan mogga'edha jechuudha. Siniin jedheera jechuudha. Jalqaba irratti hafuuronni hamoonni tokko naannoo jiran san irratti hundaa'uudhaan maqaa moggaafatu. Lammaffaa immoo maqaa nama irra bulanii sanaatiin maqaa moggaafatanii waamamu. Sadaffaan immoo biyya keessa jiran san irratti hundaa'uudhaan maqaa moggaafatu. Fakkeenyaaf amma Mootii Arabaa kan jedhu sun amma kan biyya Arabaa ta'uu isaa nu agarsiisa jechuudha. Yookiin immoo biyya Arabaatii kan dhufe ta'uu isaa nu agarsiisa. Maqaa qabatee dhufe sana yookiin immoo maqaa ka'umsaa sana irratti hundaa'uudhaan jechuudha kan inni waamamu. Hafuuronni hamoonni kun egaa kana qofa miti baay'eedha jechuudha. Itti waamamni maqaa isaanii muraasa isaaniidha kan amma siniif dha'e kun malee yookiin immoo siniif caqase kun malee jechuudha. Dabalataan immoo fakkeenyaaf
ቦዝናይ ጨፌ ክብርቲ ወሎ ቤሩት ሻይላል ጊፍቲ ገሞጂ አየ ሞሚና አቴቴ ዱላ ከራማ አዊላ ሺያ አሰን ጅሊሌ አብዱል ቃድር ቶኮሎሽ እያሱ ከንጀዳመን ኩን ኤጋ ሴጣኖታ ገሞጂ ጀዳሙዳን ከነዋማማን ኒጅሩ ጀቹዳ kana jechuunis immoo wasan gafii addaanyi sumaalee qoollee addaanyi qaalluu lakkooftuu booranticha amoor ayyaana fi kanneen kana fakkaatan kun maqaalee afuuronni hamoonni afuuronni qaalluu afuuronni seexanootaa ittiin waamaman keessaa isa muraasadha jechuudha. Kan isaan ittiin waamaman kunis immoo sila jalqaba akkuma sinii kaasee naannoo irratti hundaa'uudhaan maqaa moggaafatu biyya keessa jiran irratti hundaa'uudhaan maqaa moggaafatu biyya irraa dhufan irratti hundaa'uudhaan maqaa moggaafatu keessumattuu gammoojjilee kutaalee saharaa adda addaa keessatti kan baay'atanii fi kan heddummatanidha. Dabalataan immoo maqaa nama irra bulanii waaqeffamaa gabbaramaa jiran san irratti hundaa'uudhaan maqaa ni moggaafatu jechuudha. Egaati afuuronni kun walumaa galatti sila akkuma kaasne biyyootatti kutaatti garaagarummaa qabaatanillee moggaasni maqaa isaanii miidhaan isaan geessisan wal fakkaata jechuudha. Afuurri kaaba jiru kibba jiraachuu danda'a, afuurri dhiyaa jiru baha jiraachuu danda'a, afuurri Itoophiyaa jiru Araba jiraachuu danda'a, afuurri Araba jiru Itoophiyaa jiraachuu danda'a jechuudha. Kana jechuun afuuronni kun moggaasa maqaa isaaniitu gargaridha malee hundeen isaanii tokkodha jechuudha. Hundeen isaanii tokko gaafa jennu saaxanaa irraa kan maddanidha. Isaan kun immoo maqaa adda addaa moggaafachuudhaan karaaleen ittiin miidhaa geessisanii fi namoota irratti ittiin mo'an tooftaa isaan malatanii fi jala kan jiran moggaasni maqaa isaanii kun saraawitiidha jechuudha. Hoomaa seexanootaa warra jedhamanidha malee hundeen isaanii ka'umsi isaanii tokkodha jechuudha. Akkuma fakkeenyaaf nuti Kiristoosiin kiristaana akkuma taane abbaan hunda keenyaa Kiristoos waaqayyo uumaa keenya akkuma ta'e isaaniifis dursaa isaanii saaxanaa'idha jechuudha. Kanaaf hoomaan isaanii garuu kutaalee biyyoota garaagaraa keessatti gammoojjii saaraa adda addaatti fi kaabaa kibba bahaadhiyaatti kallattii adda addaatti moggaasa maqaa ittiin waamaman adda baasanii karaa ittiin namoota gowwoomsan tooftaa maqaa isaan ittiin baafatanidha jechuudha. Walumaa galatti afuurri qaalluu kun amaloota namoota dhaalchisan qabu jechuudha. Kana gaafa jennu fakkeenyaaf namni afuura hamaa kanaan qabame amala addaa kan dhaalu kan nama biraa irraa adda ta'e qaba jechuudha. Kanaafidha jalqaba irratti tooftaa nama afuura hamaadhaan yookiin immoo seexanaan qabamee jiru tokko tooftaa ittiin beekuu dandeenya akkamittiin beekuu dandeenya kan jedhu kan inni isinii kaaseef jechuudha. Namni afuura hamaa kanaan qabamee jiru afuurri hamoonni maqaa isaanii armaan olitti caqasne kun kan keessa jiru bultuu afuura hamaa kanaa namni ta'ee amala mataa isaa danda'e kan nama biraa irraati yookiin nama fayyaa irraa adda ta'e qaba jechuudha. Amaloonni sun maal inni yoo jenne amala sa'aatiidhaa sa'aatiitti jijjiiramuuti jechuudha. Tokko fakkeenyaaf namni tokko amalli isaa sa'aatiidhaa sa'aatiitti ni jijjiirama yoo ta'e amma amala gaarii qabaatee booda immoo amala addaa amala dhiibbaa addaa geggeessu yookiin immoo amala badaa kan agarsiisu yoo ta'e amalli isaa yeroodhaa yerootti kan jijjiiramu yoo ta'e keessa isaa bulee afuurri hamaan sun yeroodhaa yerootti amala isaa kan jijjiiru afuurri seexanaa afuurri hamaan afuurri qaalluun kun nama kana keessa ni jira jechuudha. Kanaafuu nama kanaan guutumaa guututti afuurri hamaan keessa isaa jiraachuu barree miidhaa inni geggeessuudhaaf yaada irratti naqqaanee of qusachuu danda'u irra jiraataa jechuudha. Kanaafuu tooftaan ittiin beeknu keessaa tokko isa kanadha jechuudha. Fakkeenyaaf naannoo keessanitti amalli abalu yeroodhaa yerootti jijjiirama amalli isaa hin beekamu jechuudhaan namoota baay'ee keessatti amalli abalu ko yeroodhaa yerootti jijjiirama amala isaa wajjin eenyutu buluu danda'a jettanii kan baqattan yookiin immoo namoonni kan baqatan jiraachuu danda'a jechuudha. Kana kan godhu afuura hamaa kanatu keessa isaa bulee akkas godha jechuudha. Kan biraa nama dhokatee adda ta'a. Fakkeenyaaf namoonni tokko nama dhokatanii adda taa'uu kan filatan jiru jechuudha. Namatti mul'achuu kan hin barbaanne, nama arguu kan hin barbaanne, sooshaal laayifii yookiin immoo jireenya hawaasummaa nama wajjin jiraachuu kan hin barbaanne, iddoo boo'ichaatti, iddoo gaddaatti, iddoo cidhaatti, iddoo gammachuutti mul'achuu kan hin barbaanne, kophaa isaanii adda taa'anii adda kan jiraatan jiru jechuudha. Kanaaf afuurri kun namatti makuu hin barbaadu jechuudha. Afuurri keessa isaa bule kun
namatti makuun barbaadu. Jalqaba akkasiin kaasee maqaalee adda addaa akkuma qaban afuuronni hamoonni amala mataa isaanii danda'e kan mataa isaaniis namoonni akka calaqqisiisan ni taasisu yookiin immoo ni raawwatu jechuudha. Inni biraan immoo keessa dhokachuudhaan jechuudha. Keessa dhokachuu gaafa jennu afuurri hamaan keessa isaanii dhokataa yeroo yeroodhaan qaama isaanii kan bubbutu yeroo yeroodhaaf akka isaan rifatan kan isaan taasisu yeroo yeroodhaaf immoo akka isaan of shakkanillee jechuudha kan isaan taasisu irriba keessaa kan isaan dammaqsu bakka jireenya isaanii gidduutti jechuudha sodaadhaan akka isaan jiraatan kan isaan taasisu namni osoo irratti hin beekin namni suni mataa isaatiin dhiibbaa mataa isaa irratti kan gaggeeffamu kana sodaadhaan akka inni jiraatu kan taasisudha jechuudha. Haala biraatiin immoo haaluma kanaan yookiin immoo kan barbaachisu caala ifa ta'uu yeroo baay'ee aaru jechuudha. Yeroo baay'ee aaru. Inni biraan yeroo baay'ee aaru jechuudha. Aarii akka baay'atu xiqqoodhaaf isin aaraa, guddaadhaaf isin aaraa, waan aaruuf hin qabneef isin aaraa. Sila bakka walumaa galatti jechuudha jireenyi isaa ganama hanga galgalaatti aariidhaan kan guutame. Aariidhaan kan guutame jiruuf jireenya isaa keessatti yeroo hedduu kan aaraa jiraatuu fi loluudhaan yeroo isaa kan dabarsu jechuudha. Loluudhaan yeroo isaa kan dabarsu gama biraatiin immoo balbala cufee dukkana keessa taa'u kophaa isaa taa'ee kan bo'u bakka waan bo'uuf sanaafillee waan qabatamaa kan hin taane waan nama bochisuudhaaf hin qabneef kan bo'u balbala cufatee dukkana keessa kan taa'u oduu kan afarsu jechuudha bakka oduu olii gadi kan afarsu oduu haasa'u kan jaalatu nama amachuu kan jaalatu keessa isaa kan jiru jechuudha. Afuurri hamaan kun keessa isaa taa'ee akka inni akkana taa'u taasisa jechuudha. Dubbii yoo qabate gadi lakkisuu dhiisuu jechuudha bakka dubbii tokko qabateera taanaan gadi lakkisu. Fakkeenyaaf waa tokko aareera taanaan akkamittiin akkana ta'a, akkamittiin akkas na godhu, akkamittiin wanta akkanaa raawwatama jechuudha. Amala diinummaa kan agarsiisu jechuudha. Amala diinummaa bakka nama sana bifa diinummaatiin kan laalu nama waaqaa nama jibbu bakka nama waaqa fakkeenyaaf nama amantaa qaban guutumaa guututti nama akkasii arguu kan hin barbaanne aarii dhiiga gadi naqu dhiigni yoo dhangala'u ilaalu haaloo baay'isuu walajjiisuu isa biraa ija hamaadhaan ilaalu jechuudha. Bakka namni afuurri hamaan kun keessa jiru amalli inni calaqqisiisu jechuudha. Isa kanadha keessattuu jireenya nama amantaa dhugaa fakkeenya namni tokko amantaa dhugaadhaan ni jiraata taanaan nama sana arguu isa faana jiraachuus hin barbaadu. Isa arguus hin barbaadu, isa faana jiraachuus hin barbaadu jechuudha. Kennaa fi ulfina waaqatti naafudha jechuudha. Fakkeenyaaf keessumattuu kennaa fi ulfina waaqatti naafu jechuun namni tokko kennaa waaqayyo irraa argatee kennaa inni argate kanatti ni inaafa jechuudha. Namni afuurri hamaan keessaa jiru kun inaaffaa baay'isa bakka guddina namaatti fuulli isaanii gurraacha bakka abalummaa guddatee jireenyi isaa maaliif isaaf siqee mana maaf ijaarratee dinagdee isaa maaliif isaaf fuudhee manni isaa maaliif isaaf miidhagee ijoollee isaa maaliif isaaf akkasitti bareedanii yaa'u ijoolleen kiyya akkas ta'anii jedhee kan saafaana wal bira qabee kompeer gochuudhaan nama sana madaaluudhaan nama sana balleessuudhaaf nama sana dhabamsiisuudhaaf kan yaadu argachuu nama sanaatti fuulli isaa kan gurraacha ujji isaa kan diimatu jechuudha. Dachaadhaan faa kan dubbatu fakkeenyaaf dachaadhaan dubbachuu gaafa jennu nama sana aarsuudhaaf jecha dachaadhaan kan dubbatu horiitti fakkeessee namatti fakkeessee daa'imatti fakkeessee agiboodhaan nama sana kan aarsuudhaaf arrabsuudhaaf barbaadu jecha hadhaawaa dubbachuu kan jaalatu aangoo fi qabeenya ofiitiin kan nama doorsisu fakkeenyaaf ani aangoon qabaa akkanan sii godhaa akkasittiin balleessaa jiruuf jireenya isaanii dhabamsiisa. Hanga yoomitti namni kun yookiin immoo hanga yoomitti namichi kun yookiin namittiin kun fuula kiyya fuuldura jiraatti amman ishii dhabamsiisa jechuudhaan qabeenyaa fi aangoo isaatti abdachuudhaan nama sana dhabamsiisuudhaaf barbadeessuudhaaf kan yaadu jechuudha. Kufaatii fi du'a namaa biraa kanawwu jechuudha. Namni kun kufuu qaba jedhee kanawwu du'a nama sanaa kanawwu osoo du'ee jedhee waa'ee du'a nama sanaa yeroodhaa yerootti karaa ittiin namni sun addunyaa kanarraa dhabamu karaa ittiin namni sun badu kan barbaaduu fi gocha afuura hamaa kanaa fayyadamuudhaan nama sana balleessuudhaaf kan yaadu kanawwu jechuudha. Balleessuu fi barbadeessuudhaaf kan jarjaru jechuudha. Fakkeenyaaf wallaasaa namni gaariin namni amantii qabu jira taanaan namni qabeenya qabu jira taanaan namni waan hunduu isaa mijate jira taanaan nama sana dhabamsiisuudhaaf kan muddamu kan jarjaru hawwii isaa hamaa malee gaarii kan of keessaa hin qabne jechuudha. Kufaatii namoota birootti kan gammadu namni tokko fakkeenyaaf miidhaan yoo irra gahee namni tokko yoo rakkoon irra gahee baga akkas taate baga itti farradee jechuudhaan waa'ee nama sanaa gaarummaa osoo hin ta'in hammeenya kufaatii du'a nama sanaa kanawuu amantaa kan jijjiiru
fi amantaa malee jiraachuu kana jechuudha. Bakka amantaallee yoo qabaate fakkeenyaaf namni sun yerootti amantaa jijjiiruu barbaada. Akkuma namni uffata jijjiiratu kana amantaa jijjiirachuu kan barbaadu yoo barbaade immoo amantaa malee jiraachuu kan barbaadu fi kanneen kana fakkaatan hunduu amaloota nama afuura hamaadhaan, nama afuura qaalluudhaan, nama afuura seexanaatiin qabamanii keessaa isaan beekamuudha jechuudha isaan kun. Kanaafuu namoonni amalli akkanaa isaan irraa calaqqisu guutumaa guututti afuuronni hamoon, afuurri seexanaa, afuurri qaalluu nama sana keessa jiraachuu isaa beekamaadha jechuudha. Kanaafuu nama sana itti haaruu osoo hin taane nama sanaaf kadhannaa gochuutu nurra jiraata jechuudha. Amala kana hubannee irra taanan namni haala kanaan deddeebi'ee jireenyi isaa haala kanaan gaggeeffamu ni jira taanan naannoo keenyas haa ta'u ollaa keenyas haa ta'u nama sanatti haaruu osoo hin taane nama santu akkana godha jennee nama sanatti haaruu osoo hin taane haaloo qabachuu osoo hin taane keessa isaa bulee kan akkas godhu afuura hamaa, afuura seexanaa, afuura qaallachaati waan ta'eef kanaafiyyuu nama sanaaf kadhannaa gochuu yoo danda'ame immoo nama sanarraa fagaannee jiraachuudha malee furmaanni namni sun fooyya'uu hin danda'u. Fakkeenyaaf itti himtee gorsitee balleessee waan hamaa hojjetee illee yoo itti himte yoo gorsitee illee sin dhaga'u boru fakkeenyaaf iddoo sanatti deebi'aa caalee argama malee namni kun deebi'ee nama ta'uu hin barbaadu jechuudha. Maaliif nama akka ta'u hin eeyyamuuf afuurri hamaan keessa isaa jiru sun waan ta'eef jechuudha. Kanaafuu jechuudha afuuronni qaalluu irra caalatti miidhaa wal fakkaatan isaan geessisan ta'us jalqabuma gadameessa keessaa kan qabanii fi mucaa namaa jooraa kan taasisan akkasumallee hojjetee akka inni hin gammanne jireenya mucaa namaa duwwaa taasisuudhaaf afuurri hamaan kun bifa kanaan namoota irratti moo'uudhaan jiruu fi jireenya isaanii kan balleessan jireenya nama biraas balleessuudhaaf nama sana bultoo taasifatanii keessa isaa taa'anii miidhaa kan gaggeessan kun gochoota afuurota hamootaa ta'uu isaa beekutu nurra jiraata jechuudha. Keessumattuu jechuudha afuuronni hamoonni kun karaa adda addaatiin gara keenyatti dhufuu danda'u. Keessumattuu dhaalaan dhufuu danda'u. Dhaalaan gaafa jennu afuurota qaalluu fi afuurota ayyaana kan biraa irraa gara namaatti kan ergaman jechuudha. Kan ergaman gaafa jennu namni tokko afuura hamaadhaan qabamee gaafa jiru afuurri hamaan keessa isaa jiru sun namni biraas afuura hamaa sanaan akka qabamuu fi jiruu fi jireenya isaa akka baduuf nama sanarraatii gara nama biraatti yookiin immoo gara nama jireenya qajeelaa sanaatti ergamuudhaan jireenya isaa kan balleessan jechuudha. Kan ergaman kun afuurota daabiloos harkisuudhaanii fi dafanii bakka kennanii simachuudhaan keessa keenyatti seexana walitti qabanii gurmeessu jechuudha. Fakkeenyaaf afuurri hamaan namarraatii gara namaatti gaafa ergamu afuurri hamaan gara qaama namaa seene sun erga seene booda afuurota kanneen biroo ala jiran simachuudhaan harkisuudhaan gargaarsaaf deeggarsa akka isaaf godhan gara qaama namaatti harkisa yookiin immoo ni gurmeessaa jechuudha. Erga harkise erga geessise booda immoo miidhaa geessisaa jechuudha. Miidhaa geessisan ta'uun isaanii amalli isaanii bal'inaan kan beekamudha jechuudha. Afuuronni namarraa ergaman yookiin immoo gara namaatti dhufan kun miidhaan isaan geessisan isa kanadha jechuudha. Keessumattuu afuurri naxilaa jedhamu keessa namaa yoo jiraate afuurota kanneen biroo gara qaama nama sanaatti affeera ni harkisa jechuudha. Matatii warreen jedhaman, salaabii warreen jedhaman gara ofiitti saabee nama sana balleessuudhaaf waliin ta'anii gurmaahanii keessa isaa taa'anii miidhaa akka gaggeessaniif afuurra naxilaa jedhamu kun keessa isaatti maal godhaa miidhaa akka gaggeessisuu danda'uuf ni affeeraa jechuudha. Isaan kana keessaa tokko immoo afuura addaanyi warquu jedhamu ni jira jechuudha. Jalqaba akkuma armaan olitti kaasne afuurri addaanyi warquu jedhamu kun immoo keessa namaatti jechuudha miidhaa geessisuudhaaf jireenya namaa balleessuudhaaf afuurota kanneen biraa kan harkisu yookiin immoo kan ofitti waamu madaqsuudha jechuudha kan gurmeessuudha jechuudha. Afuurri kun baay'ee miidhaa guddaa kan namarratti geessisu keessumattuu dhimma gaa'elaatti wal qabatee dubartoota irratti shamarran irratti keessumattuu adda durummaadhaan miidhaa geessisuudhaaf afuura halkanii fi guyyaa boqonnaa tokko malee hojjetudha jechuudha. Innaa waa'ee afuura addaanyi warquu kana jechuudha kutaa ittaanu keessatti chaayinaalii dhangaa lubbuu irratti waliin ilaalla jechuudha. Chaayinaalii dhangaa lubbuu irratti hundumti keessan waa'ee addaanyi warquu kana afuura addaanyi warquu kun maal akka ta'e miidhaa inni geessisu maalinni namni afuura addaanyi warquutiin qabame mallattoo akkamii agarsiisaa miidhaa akkamii hirraangaa keessumattuu dhimma gaa'elaatti wal qabatee kan jedhu
chaanaalii dhangaa lubbuu irratti baranna jechuudha. Amma chaanaaliin kun chaanaalii dhangaa lubbuu miidiyaati. Chaanaalii dhangaa lubbuu irratti kan barannu ta'a waan ta'eef iyyuu egaa waa'ee gochoota hamoota hafuurota hamootaa beekuun nuuf faayidaa guddaa qaba. Kana beekne irra taanaan hafuura keessa keenya jiru kadhannaadhaan soomiidhaan sagadaatiin jabaannee keessa keenyaatii baasuu ni dandeenya. Namoota yookiin firoottan keenya maatiiwwan keenya irrallee hafuurri hamaan akkanaa akka jiru erga beeknee booda kadhannaadhaan soomaan sagadaatiin isaan irraa ifachuun ni danda'ama waan ta'eef iyyuu egaa waa'ee hafuurota hamootaa kana bal'inaan gara fuulduraatti sirriitti kan barannu ta'a waan ta'eef warreen barachuu barbaadan itti fufiinsaatiin barnoonni kun itti fufa waan ta'eef waliin taanee haa barannu. Warreen kaanis immoo gochaa hafuura hamaa kanaan qabamanii warreen jiran bilisummaa akka argatanii firoota keessan biraatiin sheer gochuudhaan akka geessistan akka qaqqabsiistan maqaa waaqayyootiin sin gaafadha. Barnoota har'aa keessa waa hedduu akka barattan abdiin qaba. Kan nu barsiise kan nu gorse maqaa waaqayyoo kan galateeffame haa ta'u. Wasbaata Lexaabeer.